kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa nagaan rabbii bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u jecha oduulee garagaraa qabannee isiniif dhiyaanneerraa oduu har'aa kan isinitti himuu an Tolchaa Huseen. Manni hidhaa maakalaawii duraanii daawwiidhaaf banaa ta'e guyyaa haqaa qaammee 5 bara 2011 kabajamu sababeeffachuudhaan manni hidhichaa maakalaawii har'a qaammee 1 bara 2011 akka lakkoofsa Habashaatti eegalee daawwii uummataatiif banaa ta'eera. Maakalaawiin mana hidhaa fi iddoo qorannaa dhiibbaa mirga namoomaa itti raawwatamaa ture ta'uun ni yaadatama. Mootummaan manni hidhichaa cufamee goda hambaatti akka jijjiiramu murteessuun isaas ni yaadatama. Haaluma kanaan qaammee 1 amma qaammee 4 bara 2011tti iddoowwan qorannaa fi manni hidhichaa hawaasa hundaaf daawwiidhaaf banaa ta'eera. Abbaan alangaa federaalaa, manni murtii waliigala federaalaa, komishiniin poolisii federaalaa, komishiniin poolisii Finfinnee fi komishiniin manneen amala sirreessaa agarsiisa adda addaa dhiyeessaa jiru. Gamtaan Awurooppaa gabaa buna Itoophiyaa gabaa idila addunyaaf dorgomaa akka ta'uuf deeggarsa yuuroo miiliyoona 15 taasiseera. Gamtichi deeggarsa addaan kutee ture akka haaraatti kan jalqabe ta'uu Ministeerri Deetaan Ministeera Qonnaa Obbo Saanii Rabii himanii jiru. Obbo Saaniin dhimmicha ilaalchisuun ibsa kennaniin biyyootni Awurooppaa buna Itoophiyaa baay'inaan kan fudhatanii fi gabaa bal'aa kan qabu ta'uu ibsaniiru. Deeggarsichi gabaa bunaa biyya keenyaaf tumsa guddaa kan taasisu ta'uu kan ibsan Obbo Saaniin hojii to'annoo bifa itti gaafatamummaan kan raawwatu ta'uu himaniiru. Deeggarsichi rakkinoota gabaa bunaa hiikuu irra darbee oomishtummaa bunaa fi sanyiiwwan bunaa babal'isuun tumsa ni taasisa jedhaniiru. Itoophiyaatti damee bunaa irratti bal'inaan hojjechuuf Yuunivarsiitiin Diillaa sirna barnoota mataa isaa danda'e kalaqee bara 2012tti gara hojiitti akka galus ibsameera. Muummee Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaa waliin mari'atan. Muummee Ministeera Dr. Abiy Ahmed fi itti aanaan Muummee Ministeera Obbo Dammaqaa Mokonnon har'a qaammee 1 bara 2011 akka lakkoofsa Habashaatti waajjira Muummee Ministeeraatti Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaa waliin mari'atanii jiru. Marichi gaafii Sinodoosii mana amantii dhiyeessuun kan taasifame yommuu ta'u, Muummee Ministeera Dr. Abiy Ahmed jijjiirama as mootummaan mana amantaatiif ilaalcha qabuu fi hojiilee hojjetarratti ibsa kennee jira. Paatriyaarkiin Ortodoksii Itoophiyaa Abuuna Maatiyaasii fi Phaaphaasonni biroo waltajjicharratti hirmaatan hojiilee mootummaan mana amantiitti waliin hojjete tarreessanii galateeffataniiru. Mootummaan Muummee Ministeera Dr. Abiy mana amantiitiif ilaalchisee gaafii ka'uuf mootummaan manni amantii cimtee ijaarsa biyyaatiif akka gumaachitu barbaada jedhaniiru. Rakkoon mana amantiitti mudate akkuma rakkoolee biroo jijjiirama keessa mudataniiti jedhan rakkoo mudatummoota mariidhaan hiikuun barbaachisaa ta'us ibsaniiru. Rooba cimaa cabbii fi bubbee makatee roobeen godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Walisootti oomishni hektaarri 200 manca'e. Oomishni lafa hektaara 200 cabbiidhaan kan itti manca'e kunis aanaa Walisoo ganda Allee Koyyaa Dassee Jaaboo Baaroo Balbalii fi Sanqallee Allee Maariyaamiiti. Miidhaa dhaqqabeen kanaanis qonnaan bultoonni 450 rakkoof saaxilamuun himame. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Shawaa Kibba Lixaa jireenya qonnaan bultoota kanneenii dandamachiisuuf hojjetamaa jiraachuu beeksiseera. Oomishni qonnaan bultoota kunneen guutumaan guututti balaa kanaan waan manca'eef deebi'ee kan hin dandamanne ta'uunis ibsameera. Itti gaafatamaan waajjira sodaa balaa godina Shawaa Kibba Lixaa Obbo Alamaayyoo Shifarraan hawaasa midhaan jalaa manca'e kanaaf deeggarsaan dhaqqabuun hojjetamaa jira jedhan. Jaalatamaa fi kabajamaan aartiist Tazarraa Lammaa boqotee. Aartiist Tazarraan fiilmota hedduu irratti taatummaan hirmaachaa turuun isaas ni beekama. Kaleessa galgala mana isaa keessatti dhibee tasa isa mudateen deeggarsa yaalaa dhiyeenyatti argatus umrii isaa waggaa 57ffaatti du'aan addunyaa kanarraa boqotee jira. Fiilmii Wisaanee jedhamuun taatummaan kan eegale aartistichi fiilmota 20 ol irratti hirmaateera. Aartiist Tazarraan bultii horatee abbaa ijoollee 4ti. Aartiist Tazarraan bara 1954 naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiicheetti kan dhalate yommuu ta'u, guddinni isaa Finfinnee naannoo Reechaadha. Fiilmota diraamaa, televezyiinii, tiyaatiraa fi beeksisoota hedduus hojjeteera.
Hariiroo Suudaanii fi Itoophiyaa gama hundaan cimsuuf hojjetamaa jiraachuu Suudaanitti ambaasaaddarri guutuun Itoophiyaa Shifarraa Jaarsoon himan. Rakkoo nageenya Suudaan amma waan furameef hojiileen biyyoota lamaan misoomaan walitti hidhuuf jalqabamee ture cimee itti fufa jedhan. Imaammanni dhimma alaa irra deebiin qophaa'aa jiraachuu hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaa ollaatiif xiyyeeffannaa ni kennas jedhan. Itoophiyaan Suudaanitti nagaa fi tasgabbiin akka bu'u hariiroo dippiloomaasii obbolummaa jabaa hojjettee jirti. Kunis milkaa'ee fi jira jedhan ambaasaadar Shifarraaw. Tasgabbii fi nageenyi amma Suudaanitti dhufe biyyoota lamaan aadaa hawaasummaa dinagdee fi siyaasaan caalmaadhaan walitti hidhuuf carraa gaarii uumee jira jedhan. Jilli hawaasaa daldala abbootii amantaa jaarsolii biyyaa namoota beekamoo fi aartistoota Suudaan irraa walitti bobba'e dhuma fulbaanaa keessa galataaf Finfinnee ni dhufu. Itoophiyaatti biyyoonni baha Afrikaa dinagdeedhaan akka hidhata cimaa qabaatan xiyyeeffannaan hojjechaa jirti. Karaa mootummaatiin Itoophiyaa fi Suudaan geejjibaan walitti hidhamaniiru. Pirojektii haaraadhaan ammoo Itoophiyaan karaa Beenishaangul Gumuziin Suudaaniin hidhata uumuuf hojjetamaa jira jedhan ambaasaadarichi. Ijaarsi daandii kanaas gama Itoophiyaatiin kan xumurame yommuu ta'u, Suudaaniinis amma hojicha itti fufsiisuuf fedhii qabdi jedhan. Raayyaan ittisa Ameerikaa Beentaagoon dallaa daangaa Ameerikaa fi Meeksikoo irratti ijaaramuuf deeggarsa doolaara Ameerikaa biiliyoona 3.4 taasiseera. Ministeerri raayyaa ittisa Ameerikaa Maark Spiir dallaa kiiloomeetira 280 dheeratu ijaaruuf deeggarsa doolaara Ameerikaa biiliyoona 3.4 kan taasisan yoo ta'u, pirojektoota raayyaa waraanaa 127 ta'uu dhaabuudhaan jedhaniiru. Donald Trump pirezidantummaan si'a dorgoman yaadota kaasan keessaa ijaarsa dallaa Ameerikaa fi Meeksikoo ijaarsisuun tokko ture. Haa ta'uutii pirezidantichi baasii ijaarsa dallichaa Meeksikoon akka baastu haasa'aa turaniiru. Meeksikoon garuu ijaarsa dallaa kanaaf baasii tokkoyyuu akka hin baasne himtee jirti. Koongiresiin Ameerikaa mallaqa ijaarsa dallaaf ta'u barbaadaa kan jiran yoo ta'u, Riippaabilikoonni hedduun garuu baasii ijaarsa dallaa kanaaf ta'u hin gammanne. Deeggarsa raayyaan ittisa Ameerikaa doolaara Ameerikaa biiliyoona 3.4 taasise kun bulchiinsota Ameerikaa 23 fi ijaarsa pirojektoota 127 biyyoota biroo 20 keessatti raawwatamuuf ture yeroof akka dhaabbatu taasisuun kan ijaarsa dallaa kanaatiif kenname. Pirezidaantiin Zimbabwee duraanii Roobaart Mugaabeen umrii isaanii 95tti boqotan. Roobaart Mugaabeen erga biyyi isaanii walabummaa argattee nama jalqabaa biyyattii bulchanidha. Pirezidaant Mugaabeen waggaa 30 aangoorra erga turanii booda sadaasa bara faranjoota bara 2017 aangoo irraa waraanaan kaafamuun isaanii ni yaadatama. Ministeerri barnoota Zimbabwee fuula Tiwiitarii isaanii irratti biyyeensitti salphatu Roobaart Mugaabee jechuun barreessan. Mugaabeen bara faranjoota fulbaana 21 bara 1924 biyya Yeroos Raadeeshiyaa jedhamtee waamamtutti dhalatan. Waan mootummaa Raadeeshiyaa qeeqaniif bara 1964tti osoo mana murtiitti hin dhihaatin waggoota 10 oliif hidhamaniiru. Roobaart Mugaabeen abbaa Afrikaa jechuudhaanis beekamu. Roobaart Mugaabeen abukaattoo Afrikaatis jechuun beekamu. Uummata gurraacha biratti sirriitti jaallatama. Roobaart Mugaabeen uummata Afrikaa biratti Maandeellaa caalaa jaallatamaa fi fudhatama akka qabus himama. Maddi oduu BBC. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa sagantaan keenya guyyaa irraa kanumaan raawwataa sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Siyaasa saba isaa giddu galeessa godhachuun injifannoo sabni ammatti argate itichaa injifannoo caalmaaf hojjechuuf humna nama baratee fi ogeeyyota miidiyaa keessatti ogummaa garaagaraa qaban hedduuf cina hiriirsuun hawwii miidiyaa sabni Oromoo qabu na dhabaasuuf bifa haarawatti of ijaaree adeemsa haarawaan saba isaa tajaajiluuf haal duree hunda xumuree dhufaa jira. AGM miidiyaa seenarra dhaabbatee seenaa hojjechuuf dhaabbate. AGM seenaa kaleessa fakkeenyaa fi bu'uura godhachuun uummata Oromootiif seenaa hojjechuuf dameelee isaa Afrikaa fi Ameerikaatti babal'ifataa jira. Maal kana qofa ogeeyyota ogummaa fi muuxannoo
gaazexeessummaa qaban baddaa fi gammoojjii baadiyyaa magaalaa Oromiyaa hunda keessatti qacaruun rakkoo uummata Oromoo hundaaf sagalee ta'uuf ulaagaalee hunda guuttatee dhufaa jira. Seenaa, aadaa, duudhaa fi falaasama uummata Oromoo sirna gita bittootaatiin jaarraa tokko oliif harkaa awwaalame qotee qoratee baasuun dhaloota dhaalchisuuf of humneessee ka'eera. Injifannoo qabsoo qeerroo Oromootiin argame akka deebi'ee hin laafnetti uwwisa gama miidiyaatiin barbaachisu hundaa laatuun injifannoo haqaa fi abbaa biyyummaa Oromoo itti mirkanaa'u argamsiisuuf ni hojjeta. Odeeffannoo waqtaawaa fi sagantaalee bashannansiisoo fi barsiisoo ta'an haala miidhagaa fi hawwataa ta'een gurra hordoftoota isaa biraan gahuuf waan biyyaa fi addunyaan keessa oolte quba isin qabaachisa. Faajjii gootummaa saba Oromoo. AGM 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 Calaqqee sirna gadaa hundee walqixxummaa madda dimokiraasii mallattoo tokkummaa ibsituu aadaa seenaa dura abbootii keenya yaasii fakkaananii kan madda walaabuu kan luba shananii kan waggaa saddeetaa ganna saddeettamaa kan waaqa gurraacha kan jijoo gurraatti singee fi ateete kan malkaan malkaata hundee kuushii irraa AGM Richie Dubbata AGM AGM Media ummata Raja Afrika arga fi dhageetti odeeffannoo haqaa dhaabbata ummata ohartiif barnoota sagantaa qulqulluu hin qaburre maqaa AGM 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 ummatarraa ummataaf